nama gaddisiisa dhaaba keenya dhaaba hiriyoonni keenya qabsaa'onni Oromoo kumaan lakkaa'aman duuba isaa hiriiranii irratti lubbuu isaanii dhaban dhaaba akkasiitu fuula keenya duratti faca'e. Kanaayyuu abdiin kutanne lakki kun ta'uu qabu amma rifeensa bifa lama godhanne yoo waan biraa dadhabne jaarsummaa hojjennu jennee jaarsummaa ta'e namoota murnoota garagaraa deeggaran keessaa namoota daaddaa kiyyaa namoota umrii kiyyaa waliin qabnee ka garuu araaramuu qaba murnoonni adda bilisummaa Oromoo adda babahan araaramuu qabu ka jedhu irratti hundaa'uudhaan araarsuudhaaf ganna sadii guutuu tattaafanne. Ganna sadii deemnee araarsuun dadhabame. Sana quba qabdan hundi keessa. Haayye sadarkaa sanatti filmaanii nuuf maanne egaa. Dhiibnee taa'u moo furmaanni qabsoo kanaa maalinni bakka itti rakkate kanarraa kaafnee isa sossoosuudhaaf maaltu barbaachisa mala maaliitu dhahamuu qabaa ka jedhu dabarree sana ilaalu. Sanatti gatteenye waltajjii marii Oromoo. Waan hubanne keessa waan itti wal amansiifne keessaa tokko akkaataa itti tarsimoon qabsichaa lafa kaa'ame ka duraanii sun waan hojjete ni qaba. Hamma nu deemsiseera. Haala ammaa wajjin waan walgitu immoo akka walgitutti tarsimoodhuma sana hiikaa biraa kennuufiidhaan sochii haaraa sochoosuu wayyaa ka jedhu irra ga'e. Sanatu adda dimokiraatawaa Oromoo maddisiisee jechuudha. Adda dimokiraatawaa Oromoo akkuma adda bilisummaa Oromootiif qabsaa'u. Bilisummaa Oromoo jechuun dirqiitti biyya adda taate takka maddisiisuu miti ka jechuudha. Dirqiitti hin jedhe sun itti gara deemnu keessaa tokko ta'utu mala. Ammatti garuu waan sanarraa addaa tokko lafa haa keenyu. Sunis biyyuma keessa dhalannee guddanne maqaa Itoophiyaatiin waamamtu sana haa jijjiirru. Itoophiyaa kanatu kaleessaa borii kaleessaa har'aatiif borii haasan jedhe sanattan isin deebisa. Itoophiyaatu hagammaa ka beeknu lama. Itoophiyaa kaleessaa ka olaantummaa Amaaraa calaqqiftu. Ka eenyummaan isee eenyummaa Amaaraa wajjin waliin moggoo ta'e. Amaara ta'uuf Itoophiyaa ta'uun tokko. Oromoo ta'uuf nama Itoophiyaa ta'uun garuu tokkicha miti. Walaayitaa ta'uuf nama Itoophiyaa ta'uun garuu tokkicha miti. Affaariif nama Itoophiyaa ta'uun garuu tokkicha miti. Jechuun maal jechuudha? Itoophiyaan iseen kaleessaa sun kan iseen waartu, kan iseen jiraachuu dandeessu, Oromoo dhabamsiisu, Affaar dhabamsiisu, Kambaataa dhabamsiisu, Walaayitaa dhabamsiisu, saboota afaan Amaaraa hin dubbanne sana cuufaa dhabamsiisuudhaan awwaala isaanii irratti ijaaramtee jiraachuu barbaaddi. Itoophiyaa sana haalaa turree, Itoophiyaa sana har'as ni haalla, ni dinna, ni mormina. Itoophiyaan iseen sun ol'aantummaa Amaaraatiif tolfamte. Ol'aantummaa warra afaan Amaaraa dubbatu tiksuuf calaqqisuuf uumamte. Yeroo Itoophiyaa sana ilaalu keessatti of hin agarru nuti Oromoon. Yeroo Itoophiyaa sana ilaalu namni Affaar keessatti of hin argu. Yeroo Itoophiyaa sana ilaalu namni Walaayitaa keessatti of hin argu. Yeroo Itoophiyaa sana ilaalu namni Sidaamaa keessatti of hin argu. Itoophiyaa see har'aa immoo akaaf. Isheen har'a jirtu immoo ol'aantummaa Tigrootaa jiraachisuudhaaf dhalatte. Maqaadhaaf mirga sabootaa ni kabajji. Maqaadhaaf of bulchuu sabootaa ni fudhatti. Garuu warra saboota bulchan
ilaallu keessatti of arguu dadhabna. Mirgi keenya quubsaa ta'uu didee argina. Kanas ni haallu. Kanas ni mormina. Itoophiyaa haaraadhaaf qabsoon kana naman gaafan naman kadhan Itoophiyaa olaantummaan keessaa dhabamte keessaa haqamte kana dhugeessuudhaaf qabsoofna. Handhuura biyya sanaatiin walakkeessa isaa jiru dhihaa hamma bahaatti kaabaa hamma kibbaatti jijjiirraa akkasii yoo finne nu fayyada jenneeti. Itoophiyaan borii ishee nuti qabsoofnuuf yeroo ilaalu namni Sidaamaa keessatti of arga. Namni Geedee yeroo ilaalu keessatti of arga. Namni Oromoos yeroo ilaalu keessatti of arga. Uummata kamuu of keessaa hambifteen ijaaramu. Kan uummatoota saboota hundaa kataate mirga saboota hundaa ka walqixa kabaju ka saboota qixaa walqixa taasiftu. Itoophiyaa isee kana dhugoomsuun nuuf bu'aa qabaa jennee amanna. Gaafa sun ta'e bilisummaa waaraa arganna. Bilisummaan dhuman qabu. Gaafa cunqursaa tokko jalaa baatu cunqursaa biraa jalaa ba'uuf immoo qabsoofna. Fakkeenyaaf mirga politikaa yoo qabaatte caalaatti hiyyuma keessaa bahuudhaaf qabsaa'uudhaaf carraasii kenna. Sunis qabsoo bilisummaa biraadha. Isa sanatu nu hafa malee mirga politikaa keenya nu dhuunfachiisaa bifa kanatti yoo ilaalle. Bifa kanatti yoo ilaalle qabsoo bilisummaa Oromoos akeeka isaas bakka inni dhaquu barbaadus ol kaafna. Sadarkaa haaraatti tarkaanfachiifna. Bakka addi bilisummaa Oromoo ittiin gaheerraa fuuneetu boqonnaa isa taanutti achi dabarsina. Oromoo qofaaf qabsaa osoo hin taane ka saboota cufaa wajjin hariiroo tarsimaawaa uummatee qabsaa'u maddisiifna. Isa kana akka akeekannee kaane. Nu adda bilisummaa Oromoo wajjin falamni hin qabnu dhaaba keenya. Ni jaalladha. Balaaleffachuuf isin ta'e waan isaan itti jiran cubbuudha hin jedhu ejjennaa keenya kaleessaa ture. Waan ta'u garuu ni jenna. Kanatu irra wayyaa jenna. Inni nuti amma lafa keenya. Oromoodhaaf kanatu irra wayyaa. Oromoo keessattis, Oromoo alattis, sadarkaa addunyaattis qabsoo Oromoo dhaadessuudhaaf, alagaa hubachiisuudhaaf, alagaa fudhachiisuudhaaf, alagaa naannootii fi halaalaa irraahis mararfannoo argachuudhaaf kanatu irra wayyaa jennee of amansiifneetu qabsaa'aa jirra. Kan biraa waan gaggabaabduu lamaan tokkotti dabaleetiin dhaabaa dubbiin dheeraa ta'uu danda'a. Mirga bilisummaa jechuun maal jechuudha? Bilisummaa jechuun mirga abbummaa qabaachuu jechuudha. Mirga citizenship rights qabaachuu jechuudha. Amma isin citizenii Ameerikaaniiti. Amba Ameerikaaniiti. Poolisiin Ameerikaanii osoo mana seeraatiin hayyama hin baafatin mana keessan seenuu hin danda'u. Mana keessan seenee sakatta'uu hin danda'u. Karaa nattuu qabee amma barbaade isin hidhuu hin danda'u. Maaliif? Isin citizensii. Poolisichi isin tiksu mirga keessan kabachiisuu achi dhaabbata malee mirga keessan sarbuufi miti. Yoo sirna akkasii argame biyya keenya keessatti ka mirga politikaa, mirga aadaa, mirga afaanii, mirga siviilii, mirga hawaasummaa, mirgoonni kun yoo nuuf guutaman bilisummaadha sunii jenna nuti. Kun immoo gaaffii keenya ol kaasuudha malee xiqqeessuu miti. Maaliif jettee yoo jetta biyyi
deebi'ee mul'ateera. Maaliif gaaffii hambummaatu dagatama? Gaaffii biyyaatu, gaaffii sabaa, gaaffii uummataa caalee sabichi gaafa alaabaan bilisummaa isaa, walabummaa isaa gad dhaabbate har'arraa jalqabee bilisummaan dhumate har'aa jalqabee hin xiixinaa nama namaan jirtu as ba'a. Inni nuti amma lafa keenya akkasuma nuti taanee godha. Iggitii kenna bilisummaa Oromootiif, saba Oromootiif. Kan keenya qofa miti kan saboota biraatiifuu iggitii ta'a. Isa kanatti jirra. Boqonnaa haaraadha. Akki yaadni lafa keenya hedduunsaa haaraa. Hedduunsaa qormaata bara dheeraa keessaa madde. Kanaafuu hedduu wal barsiisuu feesisa. Wal hubachiisuu feesisa. Awwaa tokko naman yoo humna si cunqursaa jiru caalaa qara taate malee